Akkamii kunis wayicha dhaqeessa yoo nyaadhamu achitti gaa intalti tun yaa boo maalitti beena ibliisa intalti ibliisa tuni Ibliisa isa faa inuu gaa manaan bahin jeeltiin kadhadhee dhiisi jee dadhabee sallee dhagaa akkamittiin kamcaan kun naayicha ammallee deemee tara meeqaffaa ammallee chitti nyaadhamuudha nyaadhame akkamittiin mana ta'a jee xinninis mudhii hidhatee hajiruun qabne bariifu karatti illee kufee ilmaan kana micaa kan akkam godheetin anis ka'ee jala fiiga. galma ishee achuma keessa jira suni micaa achuma geessite malee gaara waan geessitu gaarri hin jiru jechuudha hanga gaara dhandhaa wanni isiniin jeef akka gaarri kana gartee ishee isaan gaaratti jettee gaaratti akka isin hedduu akka gaaratti isin hedduu isin immoo manarraa akka argattan jechuun karaa sanatti isin qajeelche. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Bismillah ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. Meegaa ergamaa kan jirratti alayhi salaatu wassalaam ifa gartee rahmata buufnerraayi hayyee gaamee waan jirurraa mee naafimii milkootammoo hin milkoonne waan yaa sheekha milkii waan agarre dhayne gaa akkuma ati nu ergitetti gaa dhayne miciyyoon gaa sheeyxaana namni hin danda'u dhiisii gaatu rabbiin mormu jirti miti ati gaa eegamee silaa massite faanallee nu massite faanallee massiteetuma akkasumatti achitti nu qajeelchite dhayne hogga jennu ulaan silaa keessumaan danqaraa qabdi namni mana nu wayransa alaan qulfii qabdu ulaa kana gaan dubbannu mee haa namni taane yoo alaa dhuftes taane yoo manaa gabbaates numa eennaa jenneetuma achuma usneetuma dhadhaabbannee eenee waa takka hin agarre boodarra kunoo galgala keessa odumachi bas eenyu mucaa jinnii nu biraa fuudhe waan kanaan nu biraa fuudhe biini nu biraa fuudha hin agarre mucaa oduma haasoo inuu bakaaran kutee ofumaddi ilaalletuma dhabne ofumaddi ilaalletuma kana kutee dhabne yaa boogaa maalti beena mucaa gamaa gamana ilaalletuma humaa dhabne tiyyumaan na baasee ifirraa kaanee achiinaa fi muciyyoon sunis oriinee addumaanuu babbanne. Waata waan shakamsaa waata kan dhageenye. Waata kan dhageenye michuma biraa dhaqne shakamsaa takkan agarre waan takkan agarre qilleensa fuudhee samiti dabarsee mucaan kana kutee michuma ummaddi ilaadhamne Afrikaa tana maatti hin beekan. Miidhaan isinirra wayii ga'e miidhaan daree isinirra wayii ga'e. Rifanneetuma gaa rifachumatu malee gaa waata akka gaa miidhaan biraa nurra hin geenye gaa mucaa kan gaa waan fuudhee gaa akkatti godhan hin beenu malee teenyaa lubbuun baane gaa. Meegaa alhamdulillah. Waa hundaa rabbii qabaa silaa beektaa gaa namni namaa miti namatti mormuu miti ol ka'ee gaa rabbi sanuu yoo kana uume hin beeku jedhee rabbitti mormuu rabbii waan fedhe taasisaafi jechuudha. Eegaa bar yoo gaqqabnee ilaallu haa taate dhugumatti namni gaa rabbitti shirku rabbiin azaaba fi jannatas filadhaa jeeti dubbate yoo azaaba filatte immoo gaaritti dubbatti wanni hundi sirraa qeebalamti. Rabbiin baga isin najaa baase inshallah sira bakratti hin qabduume ammas karaan ilaalla anga gaaratti deemnaa hin jeef namni gaara taa'u hin jiru fuuteetuma yookiin bira qabdii yookiin manuma kaattee mucaa manaa qabdii yookiin immoo bakka biraa bakka gartee dargaa fi maal itti gurtu galma ishii achuma keessa jira suni mucaa achuma geessite malee gaara waan geessitu gaarri hin jiru jechuudha anga gaara dhandhaa wanni isiniin jeef akka gaarri kana gartee isaan gaaratti jettee gaaratti akka isin hedduu akka gaaratti isin hedduu isin immoo manarraa akka argattan jechuun karaa sanatti isin qajeelche inshaallah gaa rabbimaan khayrii haa godhuwi tun homaa miti rabbiin dha'uu danda'a rabbiin irraa dha'uu numenna eegaa maal jennaani duuba ilmoo hichaa ilmoo xiqqoo tana mee fuutee kun obaatiif deema akkam goote mee amma hayaamee akkamiin godhaan ammallee formaata gaanii barbaanna karaa itti barbaannu ni jirsa laan isinii wajjin deemuun waan fedhaa gaanii beektanii taa'anii yoos waan ta'e mootummaan biyya kanaatti yoos qabe. Intaate yaa bo'ee ammaa akka laafatti gadi hin baane yaa sheeka. Eegaan hunduu yoo qabamnu kataate namni beektaa formaata godhus hin jiru jechuudha. Mootummaan hin jiru biyya kana mootummaa hattuudhaaf ga maallaqaan namni ol si darbe gabba'uunis hin jiru jechuudha. Meegaa tanaafuu karaa irraa mala ammas gaa inshaallah ni barbaadaa jechuudha. Meegaa Abraabiyyoo eessa jira? Abraabeessa kalee akkuma an dhufee nu baaragee mudhii na cittee an ol seeneen noggol an itti himee akkana jiruun ka'eetuma mudhii hidhateetuma na harkaa kuteenninisi. Haaraan kute? Eessan deema jedhe? Nam barbaadaa akkamitti micaa fuudhame akkamitti mana taa'aa ka irraan ilmoo waleertu ammallee kun ka barbaade deeme fuudhame jee na harkaa baafate inninis. Karaa deemee jechuu barbaadu akkamii? Kunis wayicha dhaqeessa yoo nyaadhama achitti intalti tun yaa boo maalitti beena ibliisa intalti ibliisa tuni isa faa inuu gaa manaan bahin jeeltiin kadhadhee dhiisi jee dadhabee sallee dhagaa akkamittiin kamcaan kun naayicha ammallee deemee tara meeqaffaa ammallee chitti nyaadhamuudha
nyaadhame kamitti mana ta'a jeet inninis mudhii hidhatee hajiruu hin qabne bari fiigu haratti illee kufee ilmaan kana micaa kana kan godheetin anis ka'ee jala fiiga. Maa dhabeetu mana irraa calchee. Biyya tanatti jala fiiganii nama qabuun hin jiru. Hin dandeessu egaa nama qabuudha. Egaa maal wal qabaa maaltu dhufaa maal tanaatu jira akka biyya teenyatti miti. Rabbiin gaafuu hamtuu irraa qabu gaa hin beeku gaa inninis naaf illee hin dawwalle. Hin dawwallee jechuudha. Hin dawwalleenis. Ayyagaa rabbi abaasu gaa'isas rabbiin achi hin geessin jenna. Egaa silaa akka inni gabba'uun fedhu. Afiifuu tabiraa keessaa dhufee ilmoon tunillee dhabamtu akka inni gabba'uun fedhu an silaa. Innillee gabbayee akka miyyoo tanatti hoo deebi'e ganaa tabiraa na mudattee beeki. Tawaa arginetti kunoo amata guutuu naannessitee rabbiin harka ishiiti amma gabbaase amma soo harkatti deeffatte ganaa namni ishii danda'uu hin jiru. Meegaa karaa irraa falaa barbaadna inshaallah meegaa bakka ta'an hin jirtu. Eessatti taa'ee namatti ilmoo tana biraa gabbaatee naan jee naan silaa anillee jalan deeme ilmoo tanallee iddoo kaadheeti. Rakkoo gurguddoodha. Yaa sheekh amma kan godhu wayyamee makarri irraa furmaata akka beemee anamma inni jala kute kunis na yaachise micaan fuudhame sunis na yaachise amma sadeeniin harkatti galfatte alaas nama raachite miyyoontu. Amma gaa inshaallah kan du'aa itti goona sanis du'aa goona beektaa najisatu najisni. Yaa oomiyyu matan akkuma qabetti rabbiin kiyya narraan qabu waabu. Inshaallah tana gaamee furmaata gaa nan laala amma kun jabaatee jirti jechuudha. Garuu homaan fiddu beektaa. Homaan fiddu inshaallah. Ishiin rabbirra jabduudha miti. Rabbirra jabduudha. Egaa rabbiin beektaa waan jee qaba. Beektee egaa nama karaa shayxaanaa gunes. Gartee egaa jannatti didee azaaba filates ni taasisaa fi jee kanumaatu ishiidhaa ta'utti jira. Egaa mee amma tana loluudhanii miti karaa gorsaa. Gorsallee dhageessu. Haadhateetiin tolallee dadhabee mee sheekatitti filaa. Anaati amma gaa mala daruurii baaftee egaa dirqama mala barbaaddee waan ishii qalbii ishii booji'a. Akkasitti yoo harka galfatte malee inumaayyuu tun hin taatu jechuudha. Inshaallah mee ishuma sanuyyuu amma bakka biraatii miti ilmaa ishuma sanuyyuu akkaataa ishii gaa harka deeffannee ishuma tana jechuun yoo taate malee inumaa hin taatu jechuudha. Akkamitti qajeelchaa rabbi nama rabbiin jallise bariyaadha wanni qajeelchaan jirtu. Rabbuma jallise rabbi haa qajeelchuu gargaara. Namni siirii duraanuu namni siirii godhu kun ardii tanarraa namni siirii godhu nama akkaataa rabbiin abaare. Abaaramaadha. Nama akkaataa rabbiin abaare eessumaa rabbii walitti isin fidee jaa. Yeroo tan erguma biraatii baramtu eessumaa rabbiin qiyyannatti qaddaree gaa. Akkuma isheen natti qaddaramtee wallaahi. Amma ayyaada na seensistee Ibrahim fayyaan qabne mana kanarraa bahee mucaa kan fuudhame kanaan yaa annammaan tana bar qalbii malagaa wanti mala tokko wallaaleetu man siyaame yaa sheekh. Amma mee ni lallaagaa Ibrahimis fayyee jira beektaa egaa sammuu nama Elaa sammuu dhiqii waan sammuun fayya qabdi bas aara dhiigaa bishaan kana dhiiga keessaa yaa. Seenu waa ninu seenu amma seenu jechuun amma ninu. Egaa waan seenu fayyaa qaba egaa mana shiidhaa waan seenu. Fooruma san gartee deddeemee yoo ta'e malee hin seenu jechuudha. Seenu. Tana rabbumatti birraa maganfatanii. Rabbumatti maganfannaa rabbumatti balaa malee yaa rabbii kiyya. Duraanuu shayxaanni dhabee yoo jee nama qiblarraa garagalee nama qiblarraa garagalee egaa guddaatullee ta'u hin dhabu jee duraanuu haasa'ee jira. Duraanuu haasa'ee jira. Rabbi nurraa qabu tanaa namni beektaa amala shayxaanaa boojee gana shayxaanatti gale. Waa takka gaa inshaallah mee du'aamoo godhadhuuti rabbiin nurraa haa qeebalu. Yaa nu dhiisi warra amma gartee qilleensa irratti viidiyoo tana ilaalaa jiru hedduu ilaalamaa jira. Wallaahi rabbiin siirraa haate yaa akkanatti dhaamtu. Rabbiin gartee egaa siiruma tana gartee siirii waan jamtana yaa rabbi nurraa dhabamsiisi. Yaa amriin siirirraa haate jabduudha. Yaa siirii jechuun makumti ishee siirii yamtunuma tana dhufsiti. Siiriin dhaabbattu yaa rabbi nurraa qabe. يا رب يا رحمن الرحيم يا رب يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا رب نؤرارك يا رب ديتني نؤرارك يا رب ديتني نؤرارك إيجا يا رب يا رحمن الرحيم يوم تلينجا يا رب دلات عن الله يا رب ديتني نؤرارك إيجا ديتني نؤرارك تدعي نراكي وديبتا يا رب يا الله يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا علي ذا كريم يا الله يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رب يا الله 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 يا رب بلاك من الرغبي يا رب يا الله يا رب سيري ورا سيري يا رب أركان الرغبة يا رب أركان يا رحمن الرحيم يا رب خبر كبر لي وأكن جرات يا رب الرهيق يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله
اللهم يا نجينا يا رب نجان باسي اللهم نجينا يا رب نجان باسي يا رب نجان باسي يا رب نجان باسي يا رحمن الرحيم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا رحمن الرحيم يا عليم يا كريم يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا عليم يا كريم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله من الشيطان الرجيم يا رب يا الله إيه يا ربي يا ربي قامي ورأيت أميز ونزل ربي على في صوفي نوراه ربي بلا نور ربي أكبر خبر كبرت سوارا كلام درامو ربي ربي نور على في سمية وكانت أنا إدمات وبيتنا غير سلمني والفتح من ما والفتح يا رب متمالا وهذا وإن شاء الله والله نمني بابا في قلا في سيري يا ربي والله جسي دلقتها والقطع نمني إيه قابر دبين سيري تنجي جبتو دا كانت الدام تبدي سيري دا هنا كانت الدام إيه قابر ميشاني سانتي ميشان ما تيتي ربي حركاجي جبسو تطقان دتي مني قالوا إيجان ما إيجار كان بيقول يا رب نور على بيتي يا رب يا الله ربي نور يا رب يا الله ربي دندتي سادن أركانا لا كانت نبات إن شاء الله نباني إن شاء الله نباني إن شاء الله فرما تمس ما قونا بربانا إنك اللي ما نما برد أبد إن شاء الله نليس برد أبدا وما تكيادني يسوي يوم قبل فرما إرجع فرما أمس وما في الناو فدي نمن دكا